Aye ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha kun soofuma rappiidhaanis mu'eedha. Egaa har'as qophii haarawaa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaallu akkamitti YouTube keessan Instagram wajjin wal quunnamsiisuudhaan watch time yookaan sa'aatii akkanumallee subscriber baay'ee akkamitti argachuu akka dandeessan maatii baay'ee karaa ittiin argattan keessaa tokkodha. Egaa akkamitti YouTube keessan Instagram wajjin wal quunnamsiisuudhaan akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa YouTube keessan karaa ittiin guddiftan yookaan YouTube keessan guddifachuudhaaf wantoota isin qarqaran keessaa maalidha? Pilaatfoormiidhaan adda addaatti fayyadamuudha jechaadha inni tokko. Pilaatfoormiidhaan kanneen maalidha? Akkaawuntiiwwan adda addaa kan akka TikTokidhaan, Facebookidhaan akkanumallee Instagram wal quunnamsiisuudhaan view baay'ee, subscriber baay'ee yookaan maatii baay'ee horachuu dandeessanii karaa ittiin maatii baay'ee fi akkanumallee sa'aatii baay'ee karaa ittiin argachuu dandeessan keessaa isa tokkodha jechuudha. YouTube keessan Instagram wajjin wal quunnamsiisuun. Egaa amma dubbii osoo isinitti baay'isin dhaggeeffattoota kan koo akkamitti wal quunnamsiisuu akka dandeenyuu fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jecha akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaadha. Egaa barnoonni kunis namoota ni fayyada ni qarqara jettanii yaaddan immoo share gochuudhaan namoota baay'eedhaan akkanaaf geettan abdiin isinirraa qaba dhaggeeffattoota kan koo. Amma gara barnootaatti haa ceenu. Duraan dursitanii wanti gochuu qabdan YouTube keessan keessa seentanii yookaan linkii YouTube keessanii copy gochuun isin barbaachisa. Egaa karaa linkii YouTube keessanii ittiin argattan baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Warroota hin beekne immoo karaa salphaadhaan akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkanumallee kaa'attanii yookaan linkii YouTube keessanii bakka gaarii irratti akka yaadannutti kaa'attanii warroonni qabdan immoo copy godhaatii kottaadha. Warroonni copy karaa ittiin godhuu hin beekne immoo amma karaa isinitti agarsiisu kanaan copy gochuudhaan wal quunnamsiisuu dandeessan. Jalqaba YouTube keessan keessanii seentanii dhaggeeffattoota kan koo. Erga YouTube keessan keessa seentanii bakka profile picture keessanii kana ni tuqxan. Your channel ka jedhu jira isarra click gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo YouTube kan koo irratti viidiyoowwan baay'ee hojjedhee isiniif gallakkisee jira. Egaa kanaan duras karaa itti YouTube keessan itti guddifachuu dandeessan keessaa tokko isin barsiisee ture. Innis maalidha dhaggeeffattoota kan koo akkamitti YouTube keessan TikTokidhaan wal quunnamsiiftanii subscriber baay'ee yookaan maatii baay'ee akkanumallee watch time baay'ee akka karaa ittiin argatan isin barsiiseera. Akkuma screen irratti argaa jirtan kana YouTube keessan TikTokii waliin wal quunnamsiisuun sa'aatii baay'ee fi subscriber baay'ee karaa ittiin wal argatan isin barsiisee ture. Viidiyoo kanas daawwachuudhaan irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Maaliif platformiidhaan kanneen itti fayyadamtanii YouTube keessan akkaawuntiiwwan qabdan kan akka Facebook, kan akka Instagram, kan akka immoo TikTokidha kanaan wal quunnamsiisuudhaan salphamatti maatii keessan baay'ifachuu ni dandeessanii. Egaa isas viidiyoo kanas daawwachuu hin dagatinaadha isin jechuudhaa fi egaa viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira karaa YouTube keessan ittiin guddifattan keessattuu viidiyoowwan kanneen illee daawwachuudhaan salphamatti YouTube keessan guddifachuu ni dandeessu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa amma immoo karaa ittiin linkii channel keessanii ittiin argattan isinitti agarsiisu asirratti tuqaa sadiitu jira. Tuqaa sadii kana ni tuqxu. Ergasii share ka jettu jirti. Share ishee jedhu kana tuquudhaan copy link ka jedhu jira. Isa click godhuudhaan copy godhaadha. Egaa amma linkii YouTube keenya copy goonee jirra amma immoo Instagram keessanii seenna jechaadha. Instagram namoonni baay'een ni qabdan jedheera. Warroonni hin qabne immoo Instagram qabaachuu qabdanii Instagram akkaawuntii banachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jechuu fi warroonni Instagram qabdan immoo karaa amma isinitti agarsiisu kanaan kan wal quunnamsiifnu jechaadha. Egaa Instagram keessan keessanii seentu. Ergasii bakka profile picture keessan jiru kana argitan jedhee yaada. Bakka profile picture keessan jiru kana click gootanii ergasii edit profile ka jedhu jira. Isarratti click gootan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asumarratti ergaa tokko isin ga'uudhaaf hanga ammaatti yeroo dhiyoo kana keessatti jechaadha anis Instagram kanan bane. Sababni isaas Instagram yeroo baay'ee ittiin fayyadamu garuu gocha amma isin jedhe kanaaf kan na qarqara jedhee waanan banee fi egaa warroonni haga ammaatti follow hin godhin Instagram kullee follow gochuudhaan gara Instagram kanarratti illee argachuu dandeessanii barnoota gaggabaaboo asirratti gadhiisaa viidiyoowwan gaggabaaboo gadhiisaa kanumallee wantoota adda addaa asirraa barreeffama adda addaa ni argatu jechaadha. Kanaafiyyuu follow gochuudhaan walaa qarqaru. Egaa asirratti edit profile ka jettu jirti ishee click gootan. Ergasii asirratti akkuma argitan website bakka jedhu jira. Website bakka jedhu kana click godhaadha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asirratti barreeffama tokko irratti barreessuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf channel kan koo kan YouTube'ti subscribe godhaa jechuun nan dandeessanii garuu akkanumallee fiddanii copy isa goone linkii YouTube keenya isa copy goone san asirratti paste gaqqabna jechaadha. Gaqqabna sekendi muraasaaf gaqqabdanii paste ni gootan jechaadha. Haala kanaan dhufee jira. Egaa linkii kan koo fidee jira. Linkii kan koo kan YouTube soofuma app jechaadha. Ergasii immoo gubbaa kanarratti mallattoo right ni jirti. Right gootu jechaadha.
Egaa akkuma amma argartan dhaggeeffattoota kan koo haala nama ajaa'ibsiisuun asirratti linkiin YouTube kan kooti asirra taa'ee jira. Kanaafiyyuu namni barbaade namni gara Instagram kan kootti dhufe salphamatti linkii kana tuquudhaan YouTube kan koo keessa seenuudhaan maatiinaaf ta'uu ni danda'a. Akkanumallee viidiyoowwan kan koo ilaaluu ni danda'a, daawwachuu ni danda'a. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii egaa amma fakkeenyaaf linkii kana yoo gad tuqe immediately gara YouTube kootti na fudhata jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko seenee gara Instagram keessanii seenee yoo linkii kana arge jechaadha. Linkii kana yoo tuqe salphamatti gara YouTube keessanitti isin fudhata. Fakkeenyaaf linkii kana gadaa qabu argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf bifa kanaan dhufe jechaadha. Bifa kanaan yoo dhufe namni kun battalumatti subscribe na godha, akkanumallee viidiyoowwan kan koollee ni daawwata jechaadha. Salphamatti ni argata waan ta'eef haala kanaan namni salphamatti subscribe na gochuu ni danda'a jechaadha. Bifa kanaan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo Instagram keessa wajjin wal qunnamsiisuudhaan subscriber dabalataa yookaan maatii dabalataa akkanumallee view yookaan sa'aatii dabalataa argachuu ni dandeessanii. Baay'ee tokko salphaadha. Bifa kanaan YouTube keessan Instagram wajjin wal qunnamsiisuudhaan view baay'ee subscriber baay'ee karaa ittiin argachuu dandeessanidha jechaadha. Egaa barnoonni har'a qabadhee isin dhufe kana barnoota gabaabduu kana keessatti akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin ga'u gochuu dandeessanii. Egaa warroonni video kana daawwattan immoo mee like gochuudhaan na qarqaraadha. Akkanumallee namootaaf share gochuudhaan akka biraan naa geettan abdiin qaba. Yeroo biraa video biraatti wal deebina. Horaa bulaa.